Egaa kun akkasitti barreessinee erga haala kanaatiin barreessinee kaanee install goonaa jechuudha. Waaw akkuma argitan kunoo duubatti yeroo keessa banu appilikeeshinii bareedaa hojjennee jirra jechuudha. Kanaaf immoo har'a akkamittiin akka appilikeeshinii hojjenne irratti suuraa akkamittiin akka goonu waliin ilaalla jechuudha. Kana dura viidiyoo darbe keessatti appilikeeshinii sana uumuu isaa qofaa fi barreeffama hello world jedhee wajjin uumame akkamittiin akka jijjiiru ilaallee jirra. Guyyaa har'aa immoo akkam goonee appilikeeshinii sana suuraa fuuldura isaa suuraa kana jijjiirree waan barbaannetiin bakka buufannaa kan jedhu yookiin immoo appilikeeshinii hojjenne kana wanta appilikeeshinii sana walii wal fakkaatuuf suuraa akkamittiin qopheessina akkamittiin akka irra keenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana gochuuf jalqaba maal goona jechuudha. Jalqaba gara faayila keenyaa keessa ni deemna jechuudha. Gara faayila keenyaa keessa deemuudhaan maal goona suuraa barbaanne sana ni ilaallanna jechuudha. Kallattumaan gara faayila keenyaa keessa seenna jechuudha. Kana booddee erga faayila keenya keessa seennee suuraa barbaanne sana deemnee ilaallannaa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa keessa galeen suuraa tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa suuraa kam isinitti agarsiisa? Suuraa tokko irra buuseetiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf suuraa kanan filadha jechuudha. Suuraa amma asirratti argaa jirtan kana yookiin amma suuraa isinitti agarsiisu kana kunooti suuraa kana bifa fuuldura appilikeeshinii sanaa godheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana gochuuf maal goona? Suuraa kana yeroo tokkoof gadi qabnee taa'uudhaan suuraa sana koppii bakka jedhu tuquudhaan suuraa sana maal goona? Koppii goonaa jechuudha. Kana booddee gara gadii kanaatiin mallattoon koppii jettu kun ni jirti. Koppii ishee jettu kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee deemuudhaan eessatti koppii goonaa? Bakka internal storage bakka jedhu kana keessa seennetu achitti koppii gochuu deemna jechuudha. Kanaaf amma bakka kam deemna jechuudha? Bakka app projects bakka kan jedhu faayilli uumamee jira yookiin immoo faayilli haaraan app projects kan jedhu nuuf uumamee jira jechuudha. Haala kamiin uumamee jenna? Yeroo duraan appilikeeshinii sana uumne irratti faayilli akkas jedhu nuuf uumamee jira jechuudha. Kana booddee haaluma agartan kanaatiin kunooti maqaan appilikeeshinii dura hojjenne kiyyaate kan jedhu kanadha. Sana isinii fidee appilikeeshinii kan biraas hojjettaniitu yoo ta'e kanaa gaditti isiniif tarreessee kaa'a. Isin kan suuraa isaa jijjiiruu barbaadan irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Ammas app bakka jedhu kanaaf yeroo tokko irratti tuqxu jechuudha. Kana booddee isa tokkoffaa irra jiru dhiistanii SRC kan jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee main kan jedhu kana ni tuqxu. Kana booddee RES kan jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee as keessaa kan filattu jennaan drawable HDPI kan jedhu kana isa jalqaba irra jiru kana isa filattu jechuudha. Kana booddee suuraa barbaacha dhuftan kana asitti fidanii koppii gootu jechuudha. Kana booddee suuraa kana maqaa isaa jijjiirtanii keewwattu. Asitti maqaa suuraa maqaa itti uumtu maqaa booda isin hin rakkisne tokko maqaa rename bakka jedhu kana tuqxanii maqaa itti uummattu jechuudha. Amma maqaa tokko suuraa kanaaf ni uumna jechuudha. Amma maaliin jedhaa? Image jedhee man barreessa. Image jedheen bakka rename jedhu kana tuquudhaan gara gadiitiin ishee kana tuquudhaan maqaa isaa jijjiireen kaa'aa jechuudha. Kana booddee erga kana tuqnee hojjennee kana xumurree jirra. Kana booddee kana tuquudhaan keessaa ni baanaa jechuudha. Erga keessaa baanee maal goonaa? Bakka kana dhufnaa jechuudha. Appilikeeshinii duraan ittiin fayyadamaa turre ID kan jedhu kana isa irra yeroo tokkoof tuquudhaan amma bakkan ani isin fiduu dhuftu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin jira. Kana booda maal goona jennaan xiyya mallattoo sadii qabdu kana bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kana dhufnee seennaa jechuudha. Kana booddee asii dhufnee akkuma dura hojjennetti CRC kan jedhu keessa dhufnaa. Asii RES kana keessa dhufnaa. Achi immoo drawable HDPI kana irra dhufnaa. Kunooti bakka nuti wanti nuti hojjetanne kun dhufee asitti nuuf galmaa'ee jira jechuudha. Kana booddee wanta goonu amma isinittiin agarsiisaa jechuudha ammaan. Hayyee amma erga waan kana hunda goone maal goona? Appilikeeshinii sanatti deebinee keessa seenaa jechuudha. Maal goona? Duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Haala kanaatiin diidatti erga argattanii booddee appilikeeshinii sana
app project keessa seentu jechuudha. Ergasii kiyyaatee kan jedhu irratti tuqxu sana booddee app kan jedhu irratti tuqxu isin kiyyaatee kiyyoo ta'uu baatas kan keessan irratti tuqattu jechuudha. Sana booddee CRC kan jedhu kanaaf yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal gootu Android manifest kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Amma nuti kan nuti gochuu barbaanne maal jennan application sana maqaa isaa fi yookiin immoo suuraa inni fuuldura irraa qabu jijjiiruudha. Akkasumas maqaas immoo akkamittiin akka jijjiirru kutaama kana keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana booddee maqaa application sana jijjiiruuf maal goona bakka ishii kanaa dhufnaa jechuudha. Bakka ishii kana Android icon bakka jedhu kana dhufneetu ishii kana irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee maqaa ishii kana ni jijjiirraa jechuudha. Maal jennee jijjiirraa ani image jedheen save godheera waan ta'eef image jedheen barreessaa jechuudha. Haala kanaatiin image jedheen barreessaa sana booddee installing godhaa jechuudha. Application kana bakka kana tuquudhaan yeroo tokkoof installing godhaa jechuudha. Nan eegaa kunoota haala kanaatiin update na gaafachaa jira. Asuma irratti kunoo suuraa natti agarsiisaa jira jechuudha. Yeroo amma update godhu asirratti suuraa natti agarsiisaa jira. Application haala kanaatiin uumnee amma irratti hojjechaa jirra jechuudha. Amma immoo erga kana install goone xumurree booddee haala kamiitiin akka maqaa application kana jijjiiruu dandeenyu yookiin immoo qubee walitti tuqnee barreessine kan akkamittiin akka qubee sana irraa jijjiiruu walirraa buutuu fi akka barbaadnetti Arabiffallee ta'ee Amaariffallee ta'ee qubee gargaar barbaadneetiin akkamitti akka barreessuu dandeenyus asumarraan kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma kun install ta'ee xumuramee jira. Dangoonee keessaa duubatti deebinaa jechuudha. Amma erga dangoonee gara application dhumaa keenya irratti dhufnee kunoota haala kanaatiin application kun suuraan isaa akkasittiin ta'ee jira jechuudha. Isin suuraa qulqulluu fi suuraa bareedaa ta'e kan itti guutuutiin hojjetachuu dandeessu jechuudha. Isinitti agarsiisumaaf jedheen haala kanaatiin hojjedhee jechuudha. Amma kallattumaan duubatti deebinee akkamittiin akka maqaa application kanaa jijjiirru immoo waliin ilaallaa jechuudha. Kana gochuuf immoo Android label kan jedhu kanatti yeroo tokkoof asii irratti tuqnaa jechuudha. Kana booddee maqaa inni irraatii qabu ni balleessina. Kana booddee maqaa haaraa irratti uumuu dandeenya jechuudha. Barumsa lammaffaa jedheen barreessaa xumurarra immoo mallattoo ishii kana yoo balleessinitu galchuu qabdu. Egaa kunoo akkasitti barreessinee erga haala kanaatiin barreessinee kaanee install goonaa jechuudha. Kanaaf yeroo nuti install goonu immoo duraan waan install goonee of keessaa qabuuf jecha update jedheetu nuuf fidaa jechuudha. Update kana jechuudha application kanama. Maaliif jijjiirama godhachaa jira waan ta'eef update jedhee nu gaafataa jechuudha. Haala kanaatiin install gochuudhaan maqaa application keenyaas jijjiirraa jechuudha. Sana booddee maaltu nurraa eegama isin profaayilii yookiin piikcharii fuuldura application itti keessan taa'u bareedaasaa fi kan itti guutee hojjetu isin maratachuu qabdu yookiin immoo filachuu qabdu jechuudha. Kanaafis yookaan isin rakkisu jiraate comment irratti naaf barreessaa. Isas application akkamittiin suuraa edit gootanii akkamittiin akka suuraa guddaa application keessaniif guutuu akkamittiin akka hojjetan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf amma application nuti hojjenne kun install ta'ee xumuramee jira. Kanaaf anuma nuti maal goonaa dangooneetu duubatti keessaa baanaa jechuudha. Waaw akkuma argitan kunoo duubatti yeroo keessa baanu application bareedaa hojjennee jirra jechuudha. Kanaaf immoo application kana erga hojjennee akkamittiin keessa isaa amma yeroo nuti keessa application kanaa seenu keessa isaa hon tokko yoo hin jiru qullaadha keessa isaa jechuudha. Kanaaf application keessa isaa qullaa ta'e kana akkamittiin akka keessatti waa barreessuu dandeenyu akkamittiin akka keessatti wantoota tokko tokko hojjechuu dandeenyu kan kutaa itti aanu keessattis kutaa tokko tokkoon qabannee kan isiniif dhufu waan ta'uuf like gochuudhaan na jajjabeessaa. Commentii keessan irratti immoo wanta isiniif hin galle commentii jalatti immoo na gaafadhaa. Share gochuu isin hin dagatinaa. Warri immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Telegram chaanaalii kiyyas descriptionii jala isiniif kaa'a jechuudha. Linkii isaa warri barbaaddan achi jala seenuudhaan na hordofuu dandeessu. Karaa lamaaniinuu na hordofaa. Viidiyoo itti aanu keessatti amma walitti agartu. Bye bye nagaan naaf tura.